dhagaha wal dhageessisa Oromoo Muhammad Arabuu qabamee jira. Rabbi lubbuu isaa haa baraaru. Namtittiin Jawaar Muhammad jamtutun kan dhiiga ilmaan Oromoo waggaa meeqa gadi naqaa turte gaafa ummanni Walloo qiinni isaa dhangala'ee lafeen isaa cabee reefki isaa ala bulee akka reefka bineensatti yoom sagalee nu taate ijji ishiin har'a viidiyoo saniin argitee viidiyoo san gadi daayilood gootee buuftee poostii ittiin goote akkamitti reefka ilmaan Walloo dhiiga ilmaan Walloo lafee ilmaan Walloo kan caccabaa turte dhiiga dhangala'aa ture reefka alatti bineensi nyaataa ture ijji isaa kanarra viidiyoo tana ittiin argee gaafa ummata Walloo gaafa rakkina kee jiran maaliif arguu dadhaban girrisaan ammoo Jawaar jala yaatanii isin Walloon Oromoo miti baga Jawaar maaltu dakalee jettan nuti eega Oromoon ta'ini har'a Jawaar maaltu waa'ee keenya dakalee ummata Walloo jedhee maaliif poosti godhu hayyee kaleessa Oromoo miti har'a Oromummaa keenya arge saniifu ila milishaa biyyaatiif ammoo dhaamsa tokko qabna hangamuu badaa ta'u hangamuu wallaalaa ta'u keenyumatu keenya gurbaan kun waa tokko taanan isinis nagan argattan fayyaan argattan saniifu namni tokko afaan isaa yeroo tokko mucucaatuun mala dogongoruun mala gurbaa gadhiisa garummoo gochi gurbaan Jawaar Muhammad jamu kun hojjate in balaaleffanna nuti akka ilmaan Wallootti